السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شما أركفوني جرتو أمتك أشتي أمتك جاللا في أمتك حبجاء كم جرتني نجيني سنبادا الحمد لله رب العالمين. هرز فيديو براك أولني ولك ديبيني جرا أمتك جاللا في أمتك حبجاء إن شاء الله مي زبونتو أجيبني ولك ديبينو زبونتو مالجتي أني اللي جرت يادا دبلتا dubbachuun barbaada waan ta'eef mee zabboontuun adubbattu zabboontuu dhageeffannee walitti deebinu ta'a. maal finansi intala akkasii qabdiif tama intala akkasiitiif hordoftoota khayyaa muqtar khayyan oo faagaratam wala baay'ee galti fannaa inni jaarti fi nama simatee nama beeku xiqqoon suutaan waa hundi taatanii sanee bas tokko taate mush nyaata faan karuusi ulee nyaachisa. تمام سنيفو قرصة هاتاتو مش مختار أفهم نما هنداف كيسافو نما كهجي قناع قرصة هاتاتو فهذا كيف فتوفي ما لما أنتي وانا ما تتكلم فتوفي متي يعني نم تكتكو هذا مناي في خنا تنتات نكبو تيادو ما في زنته فما فتا إفتكتكو ما شاء الله يصير زنته سا يو كباتو باته جالتي مهاتنا وانسي في تقول في دبلة تمام تكتوكو يوزن أبدلة تجيك أبدأ تنتان قبل في مويات في ماروكي وفتح خلاص تكتوكو يسلف وسيسه يوك عباتني والحمد لله إزال لا تشوف فتني فتزناجرا كأبانا وجينجي كمان يو بناس وجين بيلهان تمام يوك عباتنا وجين كباتن سنفونا ما هذا منا في تنكو أمانتي نجارتو معرفتنا أمانتي دوبرتيج إنكمتو هنجارتو وان إفيف دوبرتي تاتي ناين دوبرتي ميت أني أبا مراهم فتورتي رئيسة ما أعرف كنا قلت ليه هل كنا جوجات مخانفة والله بالله ما تنجرت متى تسيركوا ينفت نام دوبرتي توكو تمام سنفو ما شاء الله عادي مختارنا ما كسيتو متري قرصة مش مختلف إنما هندافو ودوسوت كنا نام هندافو قرصة تاتو في جتو ما تفيزن ورابتي قديسته تمام سيف خذت هردفوت خيا أما وان سنجرون قبو والله يو تكتوكو فا هذا ما أنا في أبا منا وكنا وقرت إنسان يفتح سنة يعني ديماني كبوان فا ستولا تمام مش أنا كمان أنا وانت تونتولا إفي خاها أنا منا أنا قبون إذنك ألس أنا نجر ديمتو دلقة وخان بولتي سنسة بعدين يورو متركة تدافعوا تمالك يوسن تكنن نجفاك نتوما مرة الروميتي مين خبيزو لفظي وما جرو رندنتيسو رورو رندنتيسو سني فول باتي دبته بس نمن هرمنا أبا ما في هنتي سان قباني تلقتني وجنياتني وجندوغاني بشننني هم ولا نموتوا للدسرة إذا خبات ما تأجته مالك رفوته ولا أنتم ميس أرجعون يجور بكوهين دم نابرن ديت روز نيت حفلة برن نمبرن نيت ما نمخس وخان درجة بلتي سنته أكيد لقيت باتني ورمته مالك هكذا رافرت ليش سيف ما عندي بات تبت ملء وان بات كنت سيف يو سمحته هرتو تخيا أكاب بانك يري أبو توينا قرادا وما تيا في اللي يفهم قرادا ليز أنا ما بترى وما تبي يفهم قرادا إيجا زبونتون yaada ofii ibsattee jirti akkasitti jechuudha. Sabboontuun anillee maaliif sabboontu kan qabattee maaliif dhuftee achitti illee dhageeffannee jechuu dandeessanii uummata koo qaalii fi gaarii nama anillee waan hin qabadhee akka dhufu na godhetu jira. Sababnis waa'ee sabboontuun dhiifama bakka haadhaa buutee dhiifama gaafattee jirtu kanarraa anis viidiyoo haadhaa kan gaafa isiin muktaararraa dubbattee fudhadhee dhufee yaada koorra kenne isiin haati sabboontu waa'ee muktaar jaartii isaa marqaa nyaachisaa gaafa dudda qabaa marqanii fi mushirrittiidha jechuudha. marqi marqamee fi qophaa'uu sanitti muktaar jaartii ofii nyaachisaa ture. haati sabboontu illee achirratti aarii fi mufii qabdu gadi baatee dubbatte jechuudha. muktaar wan marqasiif marqame qorii guutuu akkamitti si nyaachiftaa si nyaadhu si jettu si nyaachiftu ati garaan qabdu minaamin jette dubbatte. achirratti komii hedduu koomentiidhaan ka'ee jira. Anillee yaada saffidee irratti yaada sanirra dhaabbadhee dubbadhee jennaani namoonni baay'een nama 2000 oltu daawwate viidiyoo san 2500 naannoo sanatti fakkaate.
daawwattanii koomentii komii haadha zabboontu irraa qabdanii ibsataa turtan jechuudha. Komii haadha zabboontu irraa qabda ibsataa turtan akkuma komii ibsataa turtanitti haati zabboontu koomentii nu jalaa cufattanii jettanii koomentii viidiyoo kee jalatti barreessaa turtan jechuudha. Nu jalaa cufattee jettanii cufachuu san YouTube illee yeroo tokko tokko koomentii ofii ni godha. Koomentii ofii ni godha. Koomentii isii bicha osoo hin taane YouTube ni illee cufaa yoo isii irratti xiyyeeffattee deebitee ilaaltee hin banne YouTube ofii godha jechuudha koomentii. Kanaafuu yoo obboleewwan kiyyaa sani kaa koomentii isii cufee fi ofii YouTube cufee sawaan irraa beeku hin qabu. Allahu aalamii gaafii keessa waan ta'eef hin dubbadhe kanallee jechuudha. Inni biraa ammoo zabboontuun haati koo hamaa waan biraa badamu biraatiif hin jenne haati tiyya gara laafettiidha. Haati tiyya nama dalaguu, haati tiyya dubartii dayyuu soo dubartii laaftuu hin jaalattu, nama dalagu jaalatti, nama jajjaba jaalatti jettee irraa dubbatte. Waa'ee isinii gara maletti fudhattanii akkana haadha tiyyatti aartanii minaamin jettee dubbattee turte jechuudha. Achuma bakka buute deebitee haadha kootiif dhiifama naaf godhaadha, bakka bu'ee sin gaafadha, Muktaarii nama gaariidha jettee isiilleen yaada haadhaa kan deeggarre irraa mul'ata jechuudha. Dhugaadha. Nuti koomentii na jala barraa illee tokko tokko dullatti maalii akkasii jedha namni tokko tokko koomentii badaa barreessaa turtanii waan tokko hubachiisuu qabna Oromoo koo maaseetaniiti. Haati zabboontuudha Muktaar irratti Muktaar pablika baasee jaartii ofii viidiyoo waraabaa nyaachisee gadi dhiise. Haati zabboontuudha paablikuma inni baasisan irratti dubbatte isa bichaa miti namoota baay'ee irraa dubbatee ture jechuudha aansanii. Garuu haati zabboontuudha wanti isiin jettee akkamittiin nyaachiftate suni akkamitti qaanofti isiin nyaachiftu minamni jettee mi'atti saalfatti sun waan jecha yeroo eeggate miti dhugaadha. Jechi suni jecha haati zabboontu jecha yeroo isaa eeggate miti. Mucayyoon naasuu keessa jirti, rifaatuu keessa jirti, wanti hundumtuutti jijjiiramee jira. Nama kana daa'imata mucayyoo tana giddiidhaaf fudhatanii ni qaanofti, ni sodaatti, ilma dhiiraatti dabalamte san jechuudha akkuma dura wajjin dubbannee tarreetti. Haa ta'u garuu yaada kan yaa Oromootiyyaa maaseetanii namni tokko waan tokko yaada tokko yoo kennate arrabsuu hin barbaachisu. Arrabni hin taane afaanii nama bahu maaliif barbaachise? Namoonni baay'een arraba hin taane arrabsaa turtanii haati zabboontuudha. Dhugaa dubbachuuf aniin kabaja siif hin qabaa, nin jaaladhas nin kabajas gaafa kana jedhu tama Oromummaan malee anaafis miidiyaa marra wallaalla malee nama keessaa walitti dhufeenya qabullee wal beekulleedha miti. Haa ta'u garuu akkuma isiin dubbatteetti viidiyoo bifideanillee irratti dubbadhe haadha zabboontuudha kun waa yeroo isaatti eeggate miti jedhee afoon dhaabadhe. Garuu akkuma isin yaada irra kennate san anirlee fidee irratti kennadhe. Garuu arrabsuu hin barbaachisu. Maal jennaan isinii yoo isin yaada ofii kennatte yaada mormuu danda'uu qabdan malee arrabsuu hin barbaachisu. Yaa Oromootiyya waan tokko hubadhaa. Addunyaan kolfaanis dorgomsiistee badhaastee jirti. Dandeetti haasa'aatiinis dandeetti waa hundaan badhaastee waa hundaan dorgomsiisteerti. Illaa arraba tana qofaadha. Arrabni waan gatii hin qabneef hin dorgomsiistu. Waan gatii takka hin qabneef wanti isaan waliin dorgomsiisa hin jiru jechuudha. Arrabni lafee qabu lafee namaa cabsaa itti Oromoon mitire waa fokku ta'ee fi addunyaa isa qofa keessaa gatte waan kanarraa hafeen dorgomsiistee jirti. Kolfaan dorgomsiistee jirti. Seequudhaan waa hundaan dorgomsiistee badhaastee jirti jechuudha uummata kolfa danda'an. Garuu uummata arraba dheeratanii fi arraba akka malee nama tuqan dorgomsiistee nageenye jechuudha. Argines nageenye si jakiyya maaliif bu'aan qabu waan ta'eef yaa Oromoo kiyya wanni waliin dhaamuu qabnu haati zabboontuu yoo dogongortee isin dogongortee jettee arrabni hin barbaachisu. Haadha malumaan qabdanii yaa haadha zabboontuu teennaa kuni waan yeroo isaa eeggatee miti. Mucattiini humnaan fudhate waan ta'eefi waan isii hiyyaanni irratti ta'e waan ta'eefi naasuu keessa jirti, rifaatuu keessa jirti. Har'a kun waan yeroo isaa eeggatee miti. Har'a kun sirraa hin malu. Sirra waan yeroo isaa eeggatee miti. Haadha zabboontuu teennaa intala qaalii intala Oromoo. Wanta akkanaa kun waan yeroo isaa eeggatee miti. Gaafa isiin lafa bartee isaa wal bartee waa hunda keessa seentee ergasii booda yoo isiin wanta isa kanoonni jettu taate akkas itti dhiyaadhu keessaan gorsi.
jedhaanii malee hin arrabsina. Amma koomentiin jala barraa'e maqaa isiidhaa barraa'e koomentii nama aarsuudha. Maal jennaan hin barbaachistu Oromoo koo eenyu himtaana hin barbaachiftu. Kanaaf yaa Oromootiyaa koomentii hamaa itti barraa'aa ture. Koomentii sunni namoo ta'uu qabu nama kamiyyuu ta'e karaa tasgabbiidhaan jecha onnee isii keessa seenuu danda'u. Jecha isii argitanii isii yeroo itti dubbattan keessa isii seenuu danda'uudhaan badiis yookaan dogongora isii nama kamiyyuu hubachiisuu qabdan malee arrabni faayidaan qabu. Arraban taane walii keessattuu dubartii taatee dubartii yeroo jecha akkasiitiin nama arrabsitan dhugaa rabbii baay'ee sheemiidha. Sheemiin nama qaba jechuudha. Ta'uun qabu kun intala Oromooti inni dogongora inni namaa ta'ee namni dogongora hin jiru waan ta'eef dogongora isiidha karaa nagaatiin hubachiisa eenyumaayyuu ta'e jechuudha. Arrabni faayidaan qabu yaa Oromooti walii arrabsina. Arraba safuu cabse fa'aan arrabsitanii turtanii koomentii isii jechuudha. Laalaan ture koomentii isii jalatti osoo hin taane koomentii mana hunnaatti jechuudha. Zabboontuu eelatti dhugaa dubbachuudhaaf gaariidhaa miti. Mee ilaalladha arrabni kuni guyyaa qiyaamaa arraba kanatuyyuu nu dura cafa waan ta'eef irraa nu gaafatama. Koomentii isin jala barreessisa amma isin hin agarre isii arrabsitanii jirtanii hamma jecha jettaniiti isii madeessitanii hamma isin dhiifame isinii gootu rabbiin dhiifame isinii gochuu hin danda'u. Kanaafuyyuu yaa obboleewwan kiyyaa arraban taane haamilee walii hin cabsinaadha. Arrabni lafeen qabu lafee namaa cabsaa itti miti Oromoo. Kanaafuu yaa Oromooti yaa arraban taane godhi arrabsina. Akkasumas zabboontuun dhaamsa qabdi. Haati tiyya baay'ee nama hiraara keessa jirudha. Haati tiyya abbaan keenya dura Saudi Arabiyaa jiraataa ture akkuma isin beeksisne. Abbaan kiyya dura dalagee nu qarqaaraa ture. Amma abbaan kiyya sinarraa qabamee jira. Mana hidhaa galee jira. Hidhamee jira du'aa hinaaf godhaafi haati koo nu jiraachisuudhaaf jecha tattaafataa ganama baadalagaa fi galaa osoo haara hin baafatini dadhabbii deebi'aa jirti. Baay'ee tattaafataarti nu guddisuudhaafi haati teenna nama gaarii nama akkasi sharrii qabu miti nama raasaatiif gara laafettiidha nama kan boo'uudha. Nama lafa hin jaalattu jettee haadha ofiirraa dubbattee jirti. Rabbiin harmeetee umrii si haa dheeressu. Inshallah abbaa keetii fi zabboon ijoollee Oromoo lammii keenya kan mana hidhaasan keessatti yeroo dheeraaf dararamaa jiru hundumaayyuu abbaa keetii hangafee inshallah rabbiin nagaan biyya isaaniitti rabbiin nuuf haa galchu. Rabbiin abbaa keellee achi keessaa baasee nagaa walitti agarsiisee maatii guutuudhaan bakka tokko rabbiin isin haa deebisu. Zabboon tuteenna qalbii isin cabini hundumtuuyyuu dhiifama godhaa fi haadha isiitii dhiifama naa godhaa harmeetiyaaf dhiifama naa godhaa itteerti dhiifama godhaa fi anillee wanti fidee fi gaafa duraa baay'ee komii dhiyeessaa turtanii anillee komii akka kana jettaniidha dhugaa dubbachuudhaaf hin finne nama arrabsuullee hin jaaladhu. Yooni kolfaa fi qoosaa ta'e malee nama arrabsuu hin danda'u. Kanaafuyyuu nama arrabsuullee ani baay'ee fedhu fageenyumatti tooteeffadha jechuudha. Malsillee nama deebisuu baay'ee hin jarjaru. Kanaafuu yaa obboleewwan tiyyaa hundi keessaniyyuu namoonni itti mufatanii namoonni itti qabamtanii jirattan haadha zabboontu dhiifama godhaa fi amma boodaaf karaa nagaati wal gorsaa malee walii arrabsina jechan taana afaanii keessanii akka hin baane isin jechuu barbaada. Arrabni faayidaan qabu. Arrabni yoo dilii sitti taate malee dilii ta'e yoo taate dilii taate sirratti deebiti achi deebiti garuu ati si arrabsite isirraa uumaa herrestu garuu dilii taata waan ta'eef of qusataa deemu obboleettiitii yaa obboleessa kiyya nama kamiyyuu taana hin arrabsina suutaatti dhiyaadha tasgabbiidhaan waan badiisaa hubachiisuu yaalaadha malee arrabni bu'aan qabu waan ta'eef waliin arrabsinaa isiniin jechuu barbaada. Inni biraa immoo abbaadhaaf du'aayiif godhaafiidha. Akkasuma akka rabbiin achi keessaa baasee haara isaan galfachiisu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf garaana nyaatti sabboontuun baay'ee garaana nyaatti. Kanaafi akkasuma gamana hajji dorsisaa gamas yaada abbaattiitti jirti gamana mu'attii harka baatee jirti hiraaramanii jiranii. Inshallah caaltullee rabbiin as baasee tasgabbii fi haara galfii rabbiin isaaniif haa kennu jechuun barbaada.
obboleewwan kiyyaa viidiyoo irratti isin irratti dheeressu warroonni jalallee dhuftanii haadha zabboon turaa tuttuqaa turtanii arrabsaa turtanii itti mufii qabdanii asitti illee baafataa turtan dhiifama godhaa fi nusiif dhiifne jedhaanii dhaqaadha gorsaa jajjabeessaa karaa yoo badiirra argitan nama kamiyyuu ta'e amala gaariin xabiyaa gaariidhaan gorsuu yaala malee hin arrabsin arrabni waan qabu dilii taatee sirriitti deebiti malee namicha arrabsiisaa hin roguma takkoonti isin buutun jiru dilii isaantu isinirra ofirra dachaafataa jirtan malee isarraa homaa hir'iftan akkasitti beekaa Oromoo koo wal arrabsuun gaarii miti wal jajjabeeffadha jaalalaaf tokkummaa waan jaalalaa baay'isuu fi waan tokkummaa keenya jabeessu dalagaa deema hamma dandeessanii isiniin jechuun jaaladha isin kabajaa saba koo lammii koo qaalii nuuf jiraadhaadha jaalalaa fi kabajaan isin gaafannaa viidiyoo kana wasitti tole laayik sheer gochuudhaan koomii fi qeequmsa qabda sanduuqa koomentii jala nu kaa'uudhaan nu bira dhaabbadhaan jajjabeessaa isiniin jedha. Hamma viidiyoo biraatii walitti deebinutti assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.